عملت أنا في البحر قلت لك جال نقول أنتم البحر ده ما صدمت نانجل يعني كمسة إسافة كمسة ونبر بعد فكنا نقال تقولوا في ما كنا نجيب بقولوا في فتيا دراتو أكن ديسني وراني خير كدر إيرانان نجاش أكباني كابو كبدا نمني وان درامبرتي ديبا جرا مقالا وان درامبرت ديبا جرتي وان فكتو سيريزن دلقو جراتو جرتي غرومو إنما نوتون كمسة كنا في مارس كنا يجون سن وان برا إرجنو أكته لا بكران الجين يو وان بديد ليدسي وان بدين ترى كخد دادين جيران جير ترى سيجيه كخد دادين تمام دين Mana lagi nanti jalan dia bukan jalan kaf, wakas mau bila tahu nak ya, sebetulnya jiratun goyan sih dia ber. بقول لا عملت تتحكي كده لا جل ديموني Harisu, itu jalan tadi kita mau dua kami. ده انت صادر يعني Berboy sekarang tu lebih kerana kita. Hati-hati kami tekati نجاش بقول لما جنرا Ini jirat. وانا كان زي سيف كون قودو ان لا سيري في جني سيمبيو شركه نرادا بيا Siri ni ber, tu siri ni ber. بو سيري مالي وجو صافي دي وي اكبر تندا يو سيري تاني اعوذ بالله وانا عمال- نعم سيسايني انه كان عمال- هاريان نيجر تاديس Amma hin beeyne sheekni guddaan hidhamee jira akka ati hiite ni beekanii namni hundinuu nuti ni beeyna garuu warri magaalaa keessa faca'ee gartee sheekni duraan facaasan warri duraan dhokatee taa'usan ammas ol ka'ee jira garuu asumaanuu kana akka nurraa hiitu si beesifnaati sanga warri gartee kakatees waan kanatti jechuun ni dhiiben jedhee hiyyaanne akka kiyyatte akka bal'ootti hiyyaanne dhugumatti maaliif lillaahii waan taaneef dhugumatti nuti kuni miskina dhugumatti waan irratti nuti gaachuun rabbitti amannee jirruuf dhugumatti wallaahi itti waan amannee jirruuf waan quraana islaamaatti amannee jirruuf namni kun jechuun gaa hudduu duuba deebifnee gaabuu wanni kun isinii gaarii miti wanni kun bareedduu miti wanni kun jechuun shirkiidha aboo rabbii waan akkanaa namarraa hin jaalatu nama keessan akkatti hin dhamaasina nama keessan sirriidhaan akkatti hin afaafachiisinaa inni kadhannee jechuun gara nagaa deebisuudhaaf gaafa sana hedduu takka jechuun daawwattoonni illee nurraa gammade nuti illee hedduu takka gammanne alhamdulillah rabbil aalamiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota hordoftoota keenya. Salaamtaan teenya ta'uu inni rakkaate bakkuma isin jirtanitti lagaa fi gaara qaxxaamurtee isin haa geessu jecha har'a alhamdulillahi as keenye balloon maal jechuu deemaa jechuun keessan hin oolamu balloon waama khayriitti isin himuu deema waama gaarii himuu deema waan gaarii malee takkaa jechuun waan hamtuu hin himne garuu daawwattoota keenya waan takka taniin jiru. Dhugumatti jechuun fatiyaan tuni hedduu takka miskiina hedduu takka jechuun namaan shakkitu nama hunda nama amanti jeetii yaada garuu mucaan jechuun najjaash kun hedduu takka jechuun akka inni ta'e jechuun nama hundatti waa godhaa ture jechuun shirkiif waa hunda keessa ture eegas immoo jechuun baharii fi anis dheeyne jechuun wallaanne jechuun manatti illee galchine jechuun akkaataa keessa isa dabarsine jechuun ni beektan jeetii yaada daawwattoota keenya. waan ta'e sun beektan jeetii yaada garuu alhamdulillah rabbil aalamiin baga rabbii naaf fe'e nuti jechuun nama fayyuma qabaachuudha feenaa alhamdulillah rabbil aalamiin garuu arra deebi'ee jechuun fatiyaanin dhiifama jaajee jechuun dhaqe dhiifamni rakkoo hin qabu dhiifamni bareedaadha namni dhiifama naa godhuunis bareedaadha dhiifama kadhachuunis bareedaadha garuu maatii miti garuu fatiyaadhaan akka jechuun sumaaf jaraattuu qofa jaalatuun godhaa shamasa isaas kannii takkaa huccuu isaas kannii waan kana guju sheektichi guddaallee hidhamu wanni sheekarraa baranii fi wanni jechuun qirxaa fi maal jenna jechuun wanni sheekni jechuun magaalaa keessa jechuun bobbaasan wayii guutuutti hidhamteere waan adda addaatu jira jechuuf hin jebeekadhu sheekni guddaan yoo hidhamillee azaloonitti xiqqaan ta'e jechuun isaan gallakkisan ta magaalaa keessa gallakkisan kakka abdii kana kakka jawaati gurjuu kana ni gartanii warreen akkanaa kana jechuun kakka najjaasisanuma garuu hedduu takka jechuun yaaboo dhiifama nuu godhaa dhiifama feenaa nuti waan kana walii ittiin deebinu jee kakka abdii kunilleen hunu ammaa jechuun kakatee dhugumatti quraana islaamaatiin kakatee dhugumatti wallaahi billaahi ittiin deebu jee an afaan kiyyaan jechuun kakachiisee kan jiru itti deebi'ee jira jechuudha itti deebi'ee akka jawaatee gurju jiran kana ni gartan jeetii yaada daawwattoota kiyya garuu asumaan mana fatiyaa kana oguu dhaqee kana jiru hedduu takkaan jechuun ajaa'ibee garuu najjaash akka kun jechuun bareedaa miti waan san ittillee deebi'uu niyaan kee yoo si feete waan sanitti deebi'uun fokkottuudha rabbiin si haafee fatiyaa jechuun dhiifamaas gaafatte garuu wanni ati jechuun dhuftee jechuun baharii kana barbaaddu wanni sun qalata akka taate
Ani asumaan jechuun dhaamsa si dabarsuu barbaada daawwattoota keenya wajjin wanni sanii bareedduu miti jeetii yaada. Fatiha jechuun nama tokko umma baar hin jiru baariidhaa jira. Nama hunda jechuun ol loyitee jechuun achitti jechuun takka haasofsiisu takka hoo akka najjaash kana ol naquun sirraa bareedduu miti. Asumaanis hidhama jechuudha. Yeroo nan jiru Yuusalaafitti bareedaadha. Daraartullee jechuun itti dhuftee daraartuu silaa jechuun bakka sanatti laayiruu qabdaati. Takka hoo sodaachisuu qabda. Maaliif bakka isheen dhageessan ati si dhaquun ni oolamtu jettee jechuun isaa achi geessuu qabda malee akkamiini jechuun atilleen waan as kenni akkuma siif jechuun Fatiha jaalatuun godha. Maarree jettee hoggaa daraartuu taasisuusan daraartuullee jechuun akkasuma. Faatihattis akkasuma taaseeti daraartuuttillee akkasuma taase. Osuma jechuun waraaniis ala yeroo osuma waraanaas qabdu jechuun osuma baaris hidhamee hidhaa jiru hogguu waan kana dhufee jechuun najjaash kun isiniin jee xiqqoo takka jechuun nama shakkisiifti. Wanni kuni daraartuu biratti wanni kun hedduu takka nama shakkisiifti. Maaliif daraartuu maaliif jechuun hogguusan jechuun maaliif rifachiisoonni oolte maali? Xiqqoo sagalee qabattee haasofte cal jechuun san najjaash maal walii qabdareeti. Ani hedduu takka bakka sunis jechuun na rakkaa jirti sheekallee guyyii raayii galatoomi ammoo damee sheekaa warri sheekni gadtee duraan gad lakkisee magaalaa tana keessa sheekni guddaallee hidhamu xixiqqaan duraan jechuun gad lakkifamee magaalaa keessa jiru akkasuma jechuun shirki adda addaatii fi siirii adda addaatii fi kanatti ka'eeti nama as maraachaa jira garuu asumaan silaa dandeessee wanni nu gootu daawwattoonni wanni itti cinqamaa jiru daraartuun sheeka hiite sheeka guddaa san hiite warra gartee sheekni facaasee magaalaa keessa jiru kana akka nurraa hiitu nama Oromoo irraa akka nurraa hiitu akka isheen nu dirmattu jedhanii jechuun waan jechuun keessaaf jechuun namni waasaappiin jechuun messengeraan karaa gartee keessaatti jechuun naa barreessee takka waan qunnamee waan naan jeef kana asumaanin sii dabarsa jara kanarratti jechuun akka tarkaanfii nurraa fudhattu waraana kee qabattee tarkaanfii akka nurraa fudhattu si hubachiisa ani akka kiyyatte kaballootti dhugumatti daawwattoonni illee hedduu takka jechuun si kabaja hedduu takka si jaalata dhugumatti jechuun magaalaallee qabbaneessitee jirta arrammoo jechuun deebi'anii jechuun wanni jechuun adda addaa jechuun magaalaa keessatti deebitee jechuun akkuma duraanii sanitti wanni haamtuun kakaateerti akka jawaatee kana akka isaan qoru jiran warri akka sheekfiniin moo sheexaasaa waan isaaniitti kaanii warri jechuun kakuu hin beeyne warri jechuun wallaa hin beeyne warri jechuun maqaa rabbii hin beeyne maqaa rabbiitiin kakatanii lamata ammoo jechuun gaafa sana walloonu soomana waan dhufu jiruuf ramadaanni waan dhufeef gara kana jechuun hanga soomannoo jechuudhaaf kakatanii jechuun akka nuti amannu nu godhanii waan jiraniif nuti ammoo yeroo san jechuun dhugumatti wallaahi wabbillaahi jeegguu kakate dhugumaan jechuun amannee jechuun dhugumatti kitaabatti jechuun kitaaba quraanaatti kuu kakatu wallaahi jeegguu kakatu jechuun wallaahi jechuun lafee ol irraa fuudhu jechuudha. Okkuu kakatu jechuun nuti dhugaa seenee arrammoo jechuun kun deebi'ee gocha isaa akka duraanii san siirii isaati duraanii san isaaf ijaartiin caalaa itti deebi'anii kana jawaattii godhan kana waan ajaa'ibaati dhugumatti hedduu takka waan nama gaddisiiftu waan hedduu takka nama rifachiiftu arrammoo jechuun kun inni deebi'ee yaanne isaan kun warri gartee kakatees waan kanatti jechuun ni deebi'an jedhee yaanne hiyyaanne akka kiyyatte kaballootti hiyyaanne dhugumatti maaliif lillaahii waan taaneef dhugumatti nuti kun miskina dhugumatti waan nuti gaachuun rabbitti amannee jirruuf dhugumatti wallaahittis waan amannee jirruuf waan quraana islaamaatti amannee jirruuf namni kun jechuun hudduu duuba deebifnee gaabuu wanni kun isinii gaarii miti wanni kun bareedduu miti wanni kun jechuun shirkiidha. Aboo rabbii waan akkanaa namarraa hin jaalatu nama keessan akkatti hin dhamaasina nama keessan siiriidhaan akkatti hin afaafachiisina inni kadhannee jechuun gara nagaa deebisuudhaaf gaafa sana hedduu takka jechuun daawwattoonni illee nurraa gammade nuti illee hedduu takka gammanne alhamdulillah rabbil aalamiin garuu daraartuu nurraa hiitee sheeka guddaa nurraa hiitee magaalaa tana illee nurraa qabbaneessitee garuu jechuun finxaareen isaa jechuun wanni isa inni jechuun duraan facaase magaalaa keessaa waan hin qulqulleessiniif waan soomanni dhufeef soomana kana booda jechuun hojii isaaniitti waan deebi'anii jiraniif garuu haqa isaanii ni harkatan jeetiin jira duraan illee kakatanii jechuun gara nagaa deebinee jechuun daawwattoonni illee amanee jechuun nuti illee amannee dhugumatti waan duraan nu amansiisaniif amma immoo
gara hojii isaanii namni olloon waan dalagu hanga yerootiif dhiisa malee olloon hin dhiisu. Ta'ettu tana keessa jirtu jechuudha. Dhugumatti namni meeqa jechuun kakakata jechuun itti deebi'ee jechuun gocha fokkota, gocha jechuun sokonneessaa, gocha jechuun akka nama Oromoo hin goone jechuun gocha fokkota, gocha seeriidha. Gocha namarratti dalaguun hin taane namarratti dalaganii gocha bakka duraan baranii san kasiirin jechuun nama dhamaasan san irrattis dhiibbaa jechuun mataa nama kaa'anii hogguu akka jawaadii kana godhan kana jechuun hedduu takkaan rifadhee hedduu takkaan gaddee dhugumatti daawwattoota keenya jechuun waan kana du'aa jechuun du'aa illee nu qootaniiti wanni kana sin jechuun nurraa qulqullooyte amma immoo kunoo nu deebitee yaadne jechuun duraan jechuun qabbanoonisan jechuun amma nu deebi'eeti dhugumaan rifaatuu fi wanni adda addaa jechuun wal keessa nu taatee mana moozaayiraa jechuutti hin jiraabee qabdan. Maaliif bakkaan akkuu fi bakkaan deddeemutti waan akkanaa ogguun dhageewu waan akkanaa ogguun argu hedduu takka jechuun garaa nama nyaatti hedduu takka garaa nama balleessiti. Waan teessan hedduu takka gaariidha. Duba daawwattoota keenya. Duba rakkoon adda addaa cimtee asumaan uffatee ani nama kana eegaan akka abditti eegaan abdirratti shakkee eegaan sheefiriirratti shakkee ani gurbaa kanallee fiddeessu hin fedhu akka fayyatti baar jechuun ni baha inshaallah jechuun ni baha. Garagartee akkatti baar jechuun bahus qopheessinee jira. Baar jechuun adaba haa godhatu waan Faaximaa jala haa dhaabbatu jechuudhaaf fiite malee akka isin itti ibsanii qubaan qabaa garuu kanaaf ni baha baarii waa takka yaadini garuu najjash ammoo akka fittin dhiyeessine baar jechuun yeroo muraasa keessatti daawwattoota keenya jechuun waa hundaa'u asirratti miidiyaa irratti isin himu yeroo muraasa keessatti ni baha akka bahus jechuun waa hundaa'u tolfamtee jirti inshaallah. Waan hunda himuun hin barbaachisu akkamitti daraartuu baasuu deemamoo daraartuu booda bahuu deemamoo moo eenyu baasuu deemamoo kana jechuun ani asirratti hin himu bakka saniif inshaallah jechuun ni baha du'aa godhaadha garuu najjaash akka fittin dhiyeessineen siin jaati daraartootilleen akka isa san jechuun achirraa ariitu asumaaniin dhaamsa isinii dabarsaa fiifatee asii fittin dhiyeessinaa. Yoo jechuun namni dhiiraa isin biraa ta'e mana keessatti malee yoo waraana san jechuun ulaarra sirriitti kan jiraatu jechuun isanillee adabachiisuu qabdaa akkas duraan baane najjaash moo qabdee jechutti akka hiituun sin akkas duraan baane maaliif namni jechuun waan duraan jechuun bareetti deddeebi'aa jiraati najjaash sanuu akka bakka saniin gartee qabdee jechuun akka hiitu akka naannoo sanitti hin dhiyaanne yoo isin harka baafate immoo akka naannoo sanitti hin dhiyaanneen isin hin jaati tanumaan isin dhaamaa daraattu inshaallah jechuun walumaanuu akka jiraannu. Inshaallah daawwattoota keenya jechuun du'aa inni godha dhaamannoon xiyyaa hanga dhumaatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.